Hello? Hin dhagaabar. Nama waa'ee kan itti haasa'u fidi. Akkana naan jettee abboo ati hiriyyummaa jettee jala deemte. Naa, Dhageeffadhu ani hiriyyuu. jettee miti jetteen fedhuu tamima. Ani jettee miti. Abbaa akkas naan jettee naan jedhe abbaa akkas naan jette naan siin jedhe sitti haasa'e san as fidi. Rakkoon hin jiru. Walirratti nu hidhi. Maan sirratti dhiyuu danda'a bajjaani keessan qabu. Jechuun ka fedi nama san kaan nama waa jedheen hin qabu. Nama waa'ee kan keessatti haasa'e illee hin qabu. Namni wajjin haasa'uyyuu hin jiru hunda'u. Dhugaa dubbanne namni ani bilbilee fi bilbilumaa wajjin haasa'uyyuu bilbiluma kiyyaayyuu namni wajjin haasa'u hin jiru. Yoo si taate malee namni bilbila kiyyaana wajjin haasa'u hin jiru. Hayyee kan maafuu naan jette siin jette jedhanii as fidiin. Ani immootu isii waan akkanaa kana hin jettu akkamitti waan akkanaa kana abboo waggaa dheeraa waliin ture hin ta'e. Hayyaa. Laa dhiisi fida lakkoofsa nama sanii anuyyuu irra bilbilaayyee. Ofachu kan maraqama sii kenna raqama na walirratti si fidaati. Nama san raqama natti walirratti si fidaati. Ati akkas waa takkaa yaani nama wajji haasofte hin jiru jechuu waa'ee Laa kee. fidi hayyee nama san fidi nama bashaadduun yookaan madiinaa waan akkanaa lafa lafti jiru sani fidi. Inshallah sirratti fiduu danda'a. Ani garuu beektaa waan akkanaa isii hin haasoftuu jedheeni baay'ee raamorme. Laa fidi jechuun nama san fidi. Nama san fidi. Namni ani waa'ee kan kee itti haasa'eetiin ani waa'ee kee itti haasa'ee waa'ee kee itti hime fidi. Kalaas irratti si hidheetiin inshallah haasofnaanan bajjaana keessaan qabu beektaa. Ilma namaa jalaa ba'uun ulfaataadha. Bajjaana. Hayyee fidi. Bajjaana Laa keessaan. bajaanaa miti. Hayyee as fidi ani haguma rasiiduma keessaa qabuun irra hidhaa fidi as lakkoofsa. Kalaas dura addaan baasee gaafadha malee akkamitti. Maal addaan baafnaan dhuftee na gaafattee tamiima. Maarais dura isii gaafadha wanti kun isiin hin jettu. Ani waan Isii maal gaafatta? Isii wanti gaafatu hin jiru. Namni isitu jedhee siin jedhame namni suni isitu nuun jedhe isitu akkana nuun jedhe siin jedhanii miti. Hayyee fidi kalaasas. Nama san as fidi. Durmaayyuu anatti jedhe jedhaniiti himaniimi. Wanta addaan baafattu maalidha? ati yaani waan akkanaa kana hin jenne jechuudha. Tasuma waan akkanaa kana haasoftee hin qabdu. Tamiima. Hin dhagaa. Dhageettaan fidi nama san fidi kalaas nama san fidi nama san namuma akkas jettee nutti haasofte jedhan sanuyyuu barachuu barbaada. Namuma ani itti haasa'u saniyyuu baruu barbaada fidi. Namni ani itti haasa'ee waa'ee mistira namaa itti odeessu sunuyyuu barachuu barbaada fidi. Ayya inshallah kalaas anatu iyyuu irratti bilbilee irratti si hidha. Hayyee irra bilbilee. Baay'ee aartee jirti yaaba baay'ee dalantee jirti abbana mucayyoon baay'ee aartee jirti. Yoo akkuma beektanii nama wajjin haasoftee hin qabdu waa'ee kiyya mistira kiyya nama wajjin takka haasa'ee hin beeku jedhaa jirti. Biraankiin kun naa ta'e fakkaata. Kanaafiyyuu yuutuubii kiyya gallakkisaa wanti isii deemee ararfadha jechuudha. Wanti laayikii, sheerii, sabskiraaybii naa gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Nagaatti.